Nagaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkamii dhukkee irraa kaasa akka jirtan nan amana. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 9ffaa kan sirna barnoota haaraa Itoophiyaa bara 2016 irraa eegalee hojiirra oolaa jiru boqonnaa 3ffaa kutaa 2ffaa fi xumuraa qabadda isiniif dhiyaateera jechuudha. Kanaafuu isinis paartiiwwan duraa boqonnaa 1, 2 akkasuma boqonnaa 3ffaa paartii duraa kan hin hordofne yoo ta'e viidiyoowwan duubatti deebitanii hordofuu dandeessu jechuudha. So har'a kutaa har'aa keessatti kan ilaallu sadii tuqaashan uniform motion waa'ee sochii wal fakkaataa yookiin immoo sochii ariitii dhaabbataa daandii sirrii irratti kan ilaalu ta'a jechuudha. Again 3.6 graphical representation of motion. Egaa sochii tokko immoo waa'ee sochii tokko yookiin immoo odeeffannoo sochii tokko mala giraafitiin akkamitti akka bakka buusuu dandeenyu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu akkasumas mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banuu hin dagatina. Maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like gochuu akkasumas share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumaan anaan illee jajjabeessaa isiniin jecha amma kallattumaan qabiyyeen har'a isiniif qabadee dhiyaadhetti kan seennu ta'a jechuudha. Okay, 3.5 uniform motion. Egaa sochii wal fakkaataa. Sochii wal fakkaataa jechuun maal jechuu akka ta'e kan ilaalu ta'a jechuudha. Uniform motion is the motion of an object along a straight line with a constant velocity or speed in a given direction. Ilaa argitanii amma sochii wal fakkaataa kan jennuun kun maal jechuudha? Sochii qaama tokko daandii sirrii irratti taasifamu ta'e jechuudha. Uniform motion kan jennuun jalqaba maal ta'uu qaba jechuudha? Sochiin sun daandii sirrii irra ta'uu qaba jechuudha. With constant velocity or speed in a given direction. Egaa ariitii dhaabbataatiin yookiin immoo saffisa dhaabbataa kallattii murtaa'e irra jiru jechuudha. Sochii daandii sirriiti yoo jenne waa'ee saffisaa yoo dubbanne saffisni sun kallattii tokko qofa qabaata waan ta'eef jechuudha. Sochii kallattii tokko yookiin immoo sochii daandii sirrii waan ta'eef jechuudha sochiin keenya. In a uniform motion, object travels equal distance in fixed intervals of time. Egaa sochii wal fakkaataa keessatti wantoonni yeroo wal fakkaataa keessatti fageenya wal fakkaataa deemu jechuudha. Maalan jedhe yeroo wal fakkaataa keessatti fageenya wal fakkaataa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko daqiiqaa tokkotti kiiloomeetira 2 yoo deeme daqiiqaa 2tti immoo kiiloomeetira 4 deema jechuudha. Daqiiqaa 3tti immoo kiiloomeetira 6 deema jechuudha. Daqiiqaa tokko keessatti kiiloomeetira 2 deemaa jechuudha. Daqiiqaa tokkotti kiiloomeetira 2 deema, 2tti meeqa deema, 4 deema, 2 dabalata jechuudha. Kanaafuu yeroo wal fakkaataa keessatti yookiin immoo garaagarummaa yeroo wal fakkaataa keessatti fageenya wal fakkaataa uwwisa yookiin deema jechuudha. In fact, a moving body does not have a uniform speed throughout its motion. Egaa dhugaa dubbachuuf beekamaadha jechuudha. Wanti socho'u tokko yeroo hunda saffisa wal fakkaataa hin qabaatu jechuudha. Turtii yeroo isaa keessatti yeroo hunda saffisa wal fakkaataa hin qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf sometimes the body speed is up, yeroo tokko baay'ee saffisaa, slows down, yeroo tokko saffisa isaa hir'isaa. In other time it moves with a constant speed. Yeroo tokko immoo turtii yeroo muraasa wayiitiif saffisa dhaabbataatiin deema jechuudha. This is why describing motion in terms of average quantities, which means average speed and average velocity, is highly important. Egaa kanaaf jechuudha. Ariitii wantootaa yookiin saffisa wantootaa average yookiin immoo qabxii giddu galeessaa isaaniitiin ibsuun sababni barbaachisaa ta'eef kanaaf jechuudha. Fakkeenyaaf isin geejjiba garaagaraatiin yommuu deemtan konkolaataan yeroo tokko maal godha? Baay'ee saffisaa, yeroo daandiin banaa ta'u akkasuma mijataa ta'u, yeroo tokko immoo baay'ee suuteedha jechuudha. Yeroo daandiin cufamu akkasumas speed limitii garaagaraa irratti jechuudha. So ariitii waan tokko akkasumas saffisa waan tokko average isaa fudhanneet ibsina jechuudha. Average isaa fudhanneet ibsina jechuudha. Some examples of a uniform motion are a car moving on a straight road with a fixed speed and an airplane flying with constant speed in a given direction. Egaa uniform motionii fakkeenyaaf konkolaataa daandii sirrii irra saffisa dhaabbataatiin deemu akkasuma xiyyaara saffisa dhaabbataatiin balali'u fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan kun iddoo hundattuu daandii sirrii irra deemaa jira jechuudha. Kallattii tokkotti iddoo hundattuu hammi ariitii keenya wal qixa jechuudha. Akkuma argitan hammi ariitii keenya yookiin ispiidiin keenya xiyyi kun hamma isaa ibsaa jennu kallattiidhaan asitti fakkeenyaaf 60 kiiloomeetira per hour yoo ta'e asittis 60 kiiloomeetira per houridha, asittis 60 kiiloomeetira per houridha, asittis 60 kiiloomeetira per houridha jechuudha. Kana jechuun ariitiin keenya yookiin saffisni keenya hin jijjiiramu jechuudha.
The uniform rectilinear motion has the following properties. Egaa amaloota armaan gadii qaba jechuudha. The first one is the acceleration is zero because neither the magnitude of the velocity nor its direction changes. Acceleration in duwwaa ta'a jechuudha. Sababni isaas maali? Hammi velocities magnitude of velocity akkasuma kallattiin isaallee hin jijjiiramu waan ta'eef jechuudha. Sochiin keenya sochii daandii isa dheeraati yookiin immoo sochii kallattii tokko irraati. Akkasuma hammi ariitiillee dhaabbataadha jenneera jechuudha. Kanaafuu hammi ariitii dhaabbataadha jechuun acceleration maal jenneera jijjiirama ariitii yeroo nuu kennameeti jechuudha. Jijjiirama ariitii jechuun initial velocity and final velocity. Final velocity fi initial velocity keenya wal qixa jechuun garaagarummaan isaanii maal ta'a? Duwwaa ta'a jechuudha. Duwwaa lakkoofsa kamiifuu irra immoo acceleration keenya maal ta'a jechuudha? Duwwaa yookiin immoo zero ta'a jechuudha. On the other hand, the average and instantaneous velocities have the same values at all times. Egaa sochii kana keessatti jechuudha. Uniform motion keessatti ariitiin giddu galeessaa fi ariitiin battalaa yeroo hunda gatii wal fakkaataa qabaatu yookiin immoo lakkoofsa wal fakkaataa qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf ariitiin giddu galeessaa sochii wal fakkaataa qaama tokko 5 km/h yoo ta'e ariitiin battalaa isaa iddoo hunda jiru maal meeqadha jechuudha? 5 km/h dha jechuudha. Average velocity keenyaa fi instantaneous velocity keenya wal qixa jechuudha yeroo hundaa. The other is a graphical representation of motion. Inni taan immoo sadi tuqaajaa waa'ee sochii akkamitti mala giraafitiin bakka buusuu akka dandeenyu kan ilaalluudha jechuudha. The motion of an object traveling even in a straight line can be complicated. Egaa wantumti daandii sirriirra deemaa jiru tokko waa'ee sochii isaa yookiin immoo qabiyyeewwan sochii san keessa jiran yookiin immoo wantoota sochii haalota sochii sanaa ibsuun walxaxaa ta'uu danda'a yookiin immoo nu rakkisuu danda'a jechuudha. The object may travel forwards or backwards, speed up or slow down or even stop. Egaa wanti tokko gara fuulduraatti deemuu danda'a, duubatti deemuu danda'a, akkuma sila jenne saffisa isaa dabaluu, hir'isuu danda'a, dhaabbachuu illee danda'a jechuudha. Where the motion remains in one dimension, the information can be presented in graphical form. Egaa wanti tokko sochiin isaa kallattii tokkorra yoo ta'e odeeffannoo waa'ee sochii sanaa mala giraafitiin maal ta'uu danda'a jechuudha? Ibsamuu danda'a jechuudha. The main advantage of a graph compared with a table is that it allows the scope of the motion to be seen clearly. Egaa faayidaan giraafii egaa beekamaadha jechuudha. Waa'ee odeeffannoo waan tokko yookiin immoo odeeffannoo waa'ee sochiiti. Inni keessa kan dubbachaa jirru waa'ee sochii kanaa gadi fageenyaan akkasumas bifa ifa ta'een agarsiisuuf yookiin immoo hubachuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Amma akka giraafiiwwan garaagaraa kaasuu dandeenya jechuudha. The first one is position time graph. Egaa giraafii positionii fi yeroo ilaaluu dandeenya jechuudha. Position time graph indicates the position of an object at any time for motions that occurs over an extended time interval. Egaa position time graphiin kun yookiin immoo giraafiin positionii fi yeroo kun maal agarsiisa jechuudha? Positionii wanta tokko yeroo nuu kenname keessatti jechuudha. Iddoo itti garaagaraa wanti tokko itti argamu yeroo garaagaraa keessatti wanti socho'aa jiru itti fufiinsa maal godhare bakka itti argamu yookiin positionii isaa jijjiirrachaa deema jechuudha. Kanaafuu jijjiirama yeroo hunda keessatti yookiin immoo garaagarummaa yeroo hunda keessatti wanti tokko eessatti akka argamu ibsuuf malli itti fayyadamnu position time graphidha jechuudha. The data of position and the time can be presented by plotting the time data on horizontal axis and position data on vertical axis, which is called a position time graph. Egaa data one yookiin immoo odeeffannoowwan positionii fi yeroo waliin madaalchisnaa jenneera jechuudha. Position time graph keessatti odeeffannoo yeroo xiyya xaarratti kan kaasnu ta'a jechuudha. Akkasuma odeeffannoo positionii immoo vertical axis yookiin immoo xiyya yookiin immoo olee fi dalgee keenya jechuudha. Dalgee maaliin bakka buusna? Taayimiidhaan bakka buusna. Olee keenya immoo pozishiniidhaan bakka buusna jechuudha. The graph of the runner's motion is shown in below figure. Egaa giraafiin tokko kana gaditti kan ilaalu ta'a jechuudha. Atileetii tokko yookiin immoo nama fiigaa jira tokko haala sochiisaa akkamitti akka bakka buusuu dandeenya jechuudha. To draw this graph, first plot the runner's recorded positions, then draw a line that best fits the recorded points. Egaa giraafii kana kaasuuf jalqaba maalidha jechuudha? Pozishiniiwwan yookiin yeroo garaagaraa keessatti bakka itti argama atileetii sanaa yookiin nama fiigu sanaa beekuudha jechuudha. Sanaan booda yeroo
bakka sanatti dhaqqabe wajjin maal gochuudha jechuudha? Laayiniidhaan wal qabsiisuudha jechuudha. To determine the velocity or speed of the runner, consider the meaning of the slope. Egaa amma immoo saffisa yookiin ariitii giraaf irraa barbaaduu dandeenya jechuudha. Saffisa yookiin ariitii nama fiiguu kana yookiin immoo atileetii kana barbaaduudhaaf waa'ee slooppii beekuu qabdu jechuudha. Dhundhula isaa herrega keessatti baratan san jechuudha. Slope is the rise over the run. Egaa slooppiin yookiin dhundhulli maalidha jechuudha? Jijjiirama sarara yaarraa hiruu jijjiirama sarara xaatii jechuudha. The slope of a position time graph represents the average velocity of an object. Egaa slooppiin position time graph yookiin immoo dhundhulli giraafii kana maal bakka nuu bu'a jechuudha? Average velocity bakka nuu bu'a jechuudha. Ariitii giddu galeessaa qaama socho'aa jiru sana bakka nuu bu'a jechuudha. Egaa position timetable for the runner, position timetable amma ilaaluuf deemnu kana qabnaa jennu jechuudha. So data time fi position amma qabnu kana graafitiin akkamitti agarsiisuu akka dandeenyu ilaallaa jechuudha. Haaraa miti isinis kana dura ni beektu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko 0 sekondii irratti origin irra jira haa jennu. Sekondii tokko booda immoo 5 meetira deemira haa jennu. Meetira 5 deemira haa jennu. Sekondii 2 irratti immoo 10 meetira deemira haa jennu. Sekondii 3 irratti immoo 15 haa jennu. Sekondii 4 irratti immoo 20 haa jennu. Sekondii 5 irratti immoo 25. Sekondii 6 irratti immoo 30 deemira haa jennu jechuudha. Then amma odeeffannoo kana qabna. Odeeffannoo kana pozishinii keenya sarara maalitiin bakka buusna jenneerra? Sarara yaatiin bakka buusna jechuudha. So oleen kun asii kan argitan vertical line kun pozishinii keenyaan bakka bu'a jechuudha. Unitiin isaa meetira. Inni kun immoo sararri xaan kun immoo yeroo bakka nu bu'a sekondiidhaan kan safaru jechuudha. Then akkamitti draw gochuu akka dandeenyu isin beektu jechuudha. Yaa'u waraqaa iskeerii fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Yookiin immoo ruularii fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Mee amma sekondii tokko irratti 5 meetira deemaa jenneera. Ranariin kun 5 meetira deema jenneera. Bifa kanaan wal qunnamsiifnaa jechuudha. Sekondii 2 irratti immoo meeqa jenne jechuudha? 10 deema jenneera. Ammas bifa kanaan wal qabsiifna. Sekondii 3 irratti 15 jenne jechuudha. Bifa kanaan sekondii 4ffaa irratti 20 deema jenneera. Ammas bifa kanaan sekondii 5 irratti 25 deema jenneera. Ammas bifa kanaan sekondii 30 sekondii 6 irratti immoo meetira 30 deema jechuudha. Then giraafii kana tuqaalee kana sarara qajeelaadhaan maal gochuudha jechuudha? Wal qabsiisuudha jechuudha. Then giraafiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Giraafiin dhundhulli giraafii kanaa immoo maal bakka nuu bu'a jechuudha? Velocity keenya bakka nuu bu'a jechuudha. So a slope is equals to rise divided by run. This means change of s divided by change of t, or change of x divided by change of t, which is equals to v average velocity yookiin immoo average speed jechuu dandeenya jechuudha. Lamaan isaa as keessatti wal fakkaataadha waan ta'eef jechuudha. Therefore, if we take any 2 points in a straight line, the speed from the ST graph is slope is equals to, fakkeenyaaf amma tuqaalee lama fudhee jechuudha. Tuqaalee lama eenyu fudhee mee tuqaa kanaa fi tuqaa kana fudhee jechuudha. Isin kan barbaaddan fudhachuu dandeessu. Kanaa fi kana fudhachuu dandeessu. Tuqaa iddoo kana jiruu fi tuqaa iddoo kana jiru fudhachuu dandeessu jechuudha. Ani amma yoo barbaade immoo asiif as fudhachuu hin danda'a jechuudha. Kun barbaadeefin asii fi asiyyuu fudhachuu hin danda'a jechuudha. Ammaani tuqaa kana fudhee jechuudha. Tuqaa kana 1,5 fi 6,13 fudhee jechuudha. Then slooppiin keenya jijjiirama sarara yaa hir'isuu jijjiirama sarara xaa jenneerra jechuudha. So 30 meter minus 5 meter divided by 6 second minus 1 second, which is equal to 25 meter divided by 5 second, which is equals to 5 meter per second ta'a jechuudha. Amma dhundhula giraafii keenyaati. Dhundhulli giraafii kanaa dhundhulli giraafii position time maal bakka bu'a jenneerra? Average velocity keenya bakka nu bu'a jechuudha. So average velocity yookiin immoo ariitii qaama kana dhaabbataadha. Average velocity erga jenne velocity kun dhaabbataadha jechuudha. Hin jijjiiramu jechuudha. This shows that the displacement increased by 5 meter in 1 second. So the ST graph of uniform motion gives constant velocity. Guys, mana madubadde jechuudha. Graafiin ST uniform motion yookiin immoo sochii wal fakkaataa. Kun uniform motion qofaaf jechuudha. Sochii wal fakkaataa constant velocity nu kenna jechuudha. Inni itti aanu velocity time graph. Amma immoo giraafii
ariitii fi yeroo kan ilaallu ta'a jechuudha. A graph of velocity against time shows how the velocity of an object changes with time. Egaa giraafiin kun immoo maal nutti agarsiisa jechuudha? Kan sochii kamiyyuuti jechuudha kun amma sochii kamiifuu giraafiin ariitii fi yeroo ariitiin wanta tokko yeroo nuu kenname keessatti akkamiin akka jijjiirame ibsuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Akkamiin akka jijjiirame ibsuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Just as displacement time graph shows how far an object has moved, a velocity time graph shows how this velocity changes during the motion of the object, right? Egaa displacement time graphiin yeroo nu kenname keessatti qaamni tokko hammam deeme yookiin hammam fagaatee argama kan jedhu nutti agarsiisa jenneedha jechuudha. Akkasuma giraafiin ariitii fi yeroo ariitiin qaama tokko yeroo nu kenname keessatti akkamitti jijjiirame yookiin immoo dhaabbataadhamoo maal fakkaata meeqa kan jedhu san ibsuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Table 3.3 shows the data of a car that starts at rest and speeds up along a straight line of a road. Egaa teebiliin armaan gaditti ilaallu wayini jira jechuudha. Teebilii 3.3 kitaaba keessan irraa konkolaataan tokko boqonnaarraa jalqabee daandii sirriirra speed up ta'uusaa yookiin immoo ariitiinsaa dabalaa deemuusaa kan agarsiisudha jechuudha. The velocity time graph obtained by plotting this data points is shown in the below figure. Egaa graaf isa kaasnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. The positive direction has been chosen to be the same as that of the motion of the car. Egaa asitti wanti isin hubachuu qabdan fiiziksii keessatti kallattiin gara bitaa yeroo hunda negatiivaa, kallattiin gara gadii asiif ol yommuu dubbannu garri gadii yeroo hunda negatiiva jettanii akkam fudhanne filannoo keessanii jechuudha. Oriijinii keessan irraa kaatanii gara wanti sun fakkeenyaaf konkolaataan tokko bahattis socho'uu danda'a. Lixattis socho'uu danda'a jechuudha. So yeroo sanatti kallattii keessan gara barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Oo barbaadan bitaa poozitiiva gochuu dandeessu, mirgammoo negatiiva gochuu dandeessu. Asii olee negatiiva gochuu dandeessu, asii gadee poozitiiva gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu poozitiiva fi negatiiva kan jedhu akka herreegaa san dhaabbataa miti jechuudha. Akka diriiruu lakkoofsaa osoo hin ta'in as keessatti oriijinii keessan yookiin immoo riferensi fireemii keessan irratti hundooftanii waa'ee kallattiin waliif faallaa ta'uu qofa ibsa jechuudha. Poozitiivii fi negatiiva ta'uun jechuudha fiiziksii keessatti. Kanaafuu amma nuyi konkolaataan gara mirgatti isa deemu, gara bitaatti isa deemu, bahatti isa deemu, lixatti isa deemu, kallattii konkolaataan itti deeme sana poozitiiva jennee fudhannaa jechuudha. Notice that this graph is a straight line. Amma graafii isaan ni argina jechuudha. Graafiin kun sarara qajeeladha jechuudha. Which means that the car is speeding up at constant rate. Egaa amma sila dubbannee ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti giraafiin yookiin immoo giraafiin positionii fi taayimii straight line ta'e jechuudha. Straight line ta'e jechuudha. Sarara shaffaataa straight line ta'e jechuun velocitiin dhaabbataa ture jechuudha. Ammas velocity time giraafiin keenya giraafiin isaa sarara shaffaataa dhaabbataa ta'e jechuun maalidha jechuudha. Sarara qajeelaa dhaabbataa ta'e jechuun maalidha jechuudha. Wanti suni ariitiinsa bifa wal fakkaataatiin dabalaa deema. Reetii wal fakkaataatiin dabalaa deema jechuudha. As keessatti immoo acceleration dhaabbataa ta'a jechuudha. Amma giraaficha kan ilaalu ta'a jechuudha. The rate at which the car's velocity is changing can be found by calculating the slope of the velocity time graph. Egaa reetiin jijjiirama velocity jechuun acceleration akka ta'e ni beektu jechuudha. Guula jechuudha. So guula waan tokko giraafii ariitii fi yeroo irraa barbaadan akkuma silaa sana dhundhula isaa barbaaddu jechuudha. ST giraaf irraa dhundhula velocity barbaanne VT giraaf irraa immoo dhundhulli maal ta'a jechuudha? Acceleration ta'a jechuudha. So bifa kanaan odeeffannoo wannu qabnu isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf 0 irraa ka'ee wanti kun 0 irraa ka'ee sekondii tokkotti 5 meetira per sekondii qaba, sekondii 2tti 10 qaba, sekondii 3tti 15 qaba, sekondii 4tti 20, sekondii 5tti immoo 25 qaba jechuudha. Kuni sarariyaan akkuma sirrii dubbanne sarariyaan maal bakka nu bu'a? Velocity bakka nu bu'a. Sararri ta'an immoo taayimii keenya bakka nu bu'a jechuudha. So slope isaa barbaadan. Slope is equal to rise divided by run, which is equal to fakkeenyaaf amma meeqa fudhate kuni tuqaa kana fudhate jechuudha. Tuqaa kanaa fi tuqaa kana fudhate. Argitanii tuqaa kana 0.0 fi
1,5 fudhanne jechuudha. Sloopii keessan bakka barbaade sarara akkanaatiif sarara qajeelaa shaffaataa akkanaatiif sloopii iddoo barbaadanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Asii fi akkuma jedhanii jedhe asiis fudhachuu ni dandeessu jechuudha. So 5 meetira per second squareedha jechuudha. Kun amma guula jechuudha. Guulli kun immoo dhaabbataadha jechuudha. Uniform motion miti jechuudha. Uniform motion miti jechuudha. So kuni uniformly accelerated motion jedhama jechuudha. Akkaataa giraafii kanaan walumaa galatti VT giraafii akkamitti akka bakka buusuu dandeessan ibsuufi jechuudha. Amma mee waa'ee sochii kanaa wantoota tokko tokko haa dubbanne. Consider a pair of data points that are separated 1 second such as 4 second and 5 second. Amma sekondii afurii fi sekondii shanitti garaagarummaa sekondii tokkootiin jechuudha. Mee haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf sekondii shanaffaa fi afuraffaa irratti kan iddoo kanatti ilaaluu dandeessu. Sekondii shanii fi sekondii afurii irratti amma sekondii afurii irratti speediin yookiin immoo velocitiin keenya meeqa ture 20 meetira per second ture jechuudha. Sekondii shanaffaa irratti immoo 25 jechuudha. Kanaafuu sekondii tokko keessatti meeqan dabalaa jira jechuudha velocitiin kun 5 meetira per second dabalaa jira jechuudha. At 4 seconds the car is moving at velocity of 20 meter per second. Suma nama dubbadha jechuudha. At 5 seconds the car is traveling at 25 meter per second. Sekondii shanaffaa irratti immoo 25 meter per second deemaa jira. Thus the car's velocity increased by 5 meter per second in 1 second. Egaa sekondii tokko tokkoon velocity wanta kanaa yookiin immoo qaama kanaa yookiin konkolaataa kanaa 5 meter per second dabalaa jira jechuudha sekondii tokko keessatti. The rate at which an object's velocity changes is called the acceleration of the object. Egaa reetiin jijjiirama ariitii guula akka jedhamu isinis ni beektu jechuudha. Kanaafuu reetiin jijjiirama ariitii qaama tokko guula yookiin immoo acceleration jedhama jechuudha. When the velocity of an object changes at a constant rate, the object has a constant acceleration. Egaa qaamni tokko ariitiin isaa yoo bifa wal fakkaataa ta'e kan jijjiiramu ta'e yookiin immoo reetiin isaa yoo dhaabbataa ta'e acceleration isaa dhaabbataadha jechuudha. Mee haa ilaallu fakkeenyaaf velocity time of a car kana akkamitti akka kaafne kan haa ilaallu jechuudha. So daataa keenya fakkeenyaaf sekondii duwwaa irratti velocitiin keenya duwwaadhaa reestirraa ka'e waan ta'eef jechuudha. Qaamni kun sekondii tokko irratti 5 meetira per second qaba. Sekondii lammaffaa irratti 10, sekondii sadaffaa irratti 15, sekondii afuraffaa irratti 20, sekondii shanaffaa irratti 25 jechuudha. Zeen odeeffannoo keenya kana giraafiidhaan bakka buusuudha jechuudha. Kanaan booda kan jiru so sararri xaan keenya yeroo bakka bu'u bu'aa, sararri yaan keenya immoo velocity bakka nu bu'aa jechuudha. Velocity bakka nu bu'aa jechuudha. Zeen odeeffannoo keenya maaliin ibsuudha kanaan booda daataadhaan ibsuudha jechuudha. Akkuma sila asitti giraafii kaafne sanii wal fakkaataadha jechuudha. Daataawwan keenya giraafii keenyaan bakka buusuudha jechuudha kanaan booda. Kana fakkaata jechuudha giraafiin keenya. Sen giraafii kana dhundhula isaa yoo barbaanne maal ta'a jenneera? Guula ta'a jenneera jechuudha. So dhundhula keessan iddoo barbaadanii fudhachuu dandeessu jechuudha. The slope of the velocity time graph represents the acceleration of an object. Egaa dhundhulli yookiin immoo sloping giraafii keenya amma acceleration keenya bakka nu bu'a jechuudha. The area under the VT graph represents the distance covered by the object. Egaa fakkeenyaaf bal'ina kana barbaaduu dandeessu jechuudha. Bal'ina fakkeenyaaf wanti kun giraafii kana bal'ina giraafii kana jala jiru jechuudha. Isa kana jechuudha. Bal'ina giraafii kana jala jiru barbaaduu dandeenya. Giraafiin sun immoo distaansii kafar ta'e bakka nu bu'a jechuudha. So bal'ina giraafii kana jala bal'ina rog-sadee kanaa yoo barbaanne bal'ina rog-sadee qofa sirrii maal ta'a jechuudha? As equals to 1/2 BH dha jechuudha. Base times height dha jechuudha. So fakkeenyaaf amma asirraa heightiin keenya meeqadha jechuudha? Heightiin keenya asii amma asitti 25 jechuudha. 25 beeziin keenya immoo 5 jechuudha. So 1/2 5 times 25 in distaansii kafardii sochii kana keessatti waliigalaan fageenya hammamitu deemame kan jedhu san argachuu ni dandeenya jechuudha. Foormulaa keessan fayyadamtanii inni immoo distaansii deemame akka bakka bu'uudha jechuudha. Amma uniform motion keessatti immoo graafiin kun maal akka fakkaatu haa ilaallu jechuudha. In a uniform motion the VT graph is a horizontal line as shown in a below figure indicating that the velocity is constant at any given time. Egaa sochii wal fakkaataa keessatti inni sila ilaalle sochii wal fakkaataa miti jechuudha. Isinitti himin ture that is not uniform motion. Graafii darbe keessatti kan ilaalle jechuudha. Inni sochii
Kuula dhaabbataati jechuudha. Yuunifoorm mooshinii keessatti immoo sochii wal fakkaataa keessatti ariitiin yeroo hunda dhaabbataadha jenneerra. So ariitiin dhaabbataa ta'e taanaan giraafiin keenya maal ta'a jechuudha? Horizontaal laayinii wajjinuu maal ta'a jechuudha? Paralaalii ta'a jechuudha. Paralaalii ta'a jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Amma giraafii kana yoo ilaaltan sararri xaan keenya t bakka nu bu'a taayimii velocitiin keenya sarara yaatiin bakka nu bu'a jechuudha. So amma giraafiin keenya kana fakkaata sarara dhaabbataa kana ta'a jechuudha. Beektan sarara dhaabbataa kana ta'a. Kanaaf bifiin keenya yeroo hunda dhaabbataadha. Asirrattis wanti kun amma dhaabbataadha. Amma reestirraa ka'ee hojjenna initial velocitiin isaa 0dha jechuudha. Wanti kun amma yeroo reestirraa ka'ee irraa jalqabneeti miti waa'ee sochii kanaa kan dubbannu sochii yuunifoorm mooshinii. Wanti sun sochii erga jalqabe battala sochii jalqabe irraa jechuudha. Battala sochii jalqabe irraa reestirraa osoo hin ta'in waa'ee sochii kanaa waa'ee sochii wal fakkaataa kan dubbannu wanti sun ariitii sanaan deemuu erga jalqabee jechuudha. Fakkeenyaaf 80 kiiloomeetira paaraawuriidhaan deema yoo ta'e kan nuyi waa'ee sanaa dubbannu yeroo boqonnaarraa jiru jalqabne osoo hin ta'in yeroo sochii eegale battala sochii 80 kiiloomeetira paaraawuriidhaan deemuu eegale irraa eegaleeti jechuudha. Ifa dheedhee yaada. So amma wanti kun fakkeenyaaf yeroo baay'ee zeerootti siqirratti illee meeqan deemaa jira iddoon kun fakkeenyaaf osoo 50 ta'e 50 kiiloomeetira paaraawuriidhaan deemaa jira. Yeroo kanattis yeroo hunda dhaabbataadha jechuudha. Then the area under the VT graph in a uniform motion represents the distance covered by the object. Isuma sila dubbadha jechuudha. Eeriyaan giraafii kana jala jiru distaansii covered ta'e bakka nu bu'a jechuudha. Kun akkuma asitti ilaaltan amma giraafii kana jala eeriyaan jiru isa kana rectangle-dha jechuudha. So formula area rectangle fayyadamtanii which is equals to L times W or base times height which is equals to VT. Echiin keenya V bakka nu bu'a. Basing keenya immoo T bakka nu bu'a. Sun immoo maal ta'a jechuudha? SC akka ta'edha jechuudha. The area of the rectangle in the figure is given by area of rectangle which is base multiplied by height which is equals to velocity times time which is equals to distance covered. Amma immoo speed limit and traffic safety. Egaa to'annaa saffisaa akkasumas traffic safety of eeggannoo tiraafikiiti jechuudha. Egaa biyya keenya keessatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namootaa dhabamuun akkasumas balaawwan baay'ee ciccimoo ta'anii fi salphoo ta'an guyyaa guyyaadhaan dhaqqabaa ooluun baratamaadha jechuudha. So speed limitiin maaliif akka barbaachisu akkasumas akkamitti of eeggannoo tiraafikaa konkolaachisaan tokko akkasumas pedestriyaaniin yookiin immoo namni miilaan imalullee gochuu danda'u ilaaluuf deemna jechuudha. Amma immoo the above figure shows that drivers are required to keep the speed of their cars at 60 km/h or below. Egaa amma suuraa kanarraa akkuma argitan konkolaachistoonni kunniin magaalaa gurguddaa adda addaa keessatti isa kana arguu dandeessu jechuudha. Konkolaachistoonni naannoo kanatti konkolaachisan dirqama speedii kanaa fi kanaa gadiin oofuu qabu jechuudha. Seeratti isaan dhorkaa jechuudha. Drivers violating this speed limit will be charged by the traffic police as they may cause danger. Egaa konkolaachistoonni seera kana cabsanii speedii kanaa oliitiin konkolaachisaa argaman qabamuu danda'u yookiin immoo to'annaa seeraa jala ooluu danda'u jechuudha. Poolisii tiraafikaatiin sababni isaas balaa qaqqabsuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Nowadays, vehicles moving with very high speed are the main causes for the death of thousands of people and several property damages as they cannot be controlled easily during accident. Egaa isuman sila dubbadhe jechuudha. Konkolaattonni saffisa olaanaatiin deeman balaan tasa uumamaa. Balaan kun yommuu uumamu yookiin immoo dogoggora ta'e yommuu uumame konkolaataa saffisa olaanaa qabu dafnee to'achuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf akka asuma irratti fakkii kanarraa argitan amma konkolaattonni kun lama walitti bu'aniiru jechuudha. Osoo saffisni isaanii baay'ee gadaanaa ta'e garuu konkolaataan inni kunis dafanii konkolaattota isaanii to'achuu danda'u ture jechuudha. One can easily read the speed of a car from the speedometer. Egaa konkolaataawwan keessattuu konkolaataawwan ammayyaa'oo isaan amma speedometerii qabu jechuudha. Speedometerii jechuun devaayizii kana jechuudha. Konkolaataawwan garaagaraa keessatti akkasuma motorsaayikilonni illee ni qabu jechuudha. So isaan kunniin instantaneous speedii konkolaataan tokko yookiin immoo motora ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo irra jiru san irratti ariitii battalaa yookiin saffisa battalaasaa kan nu dubbisuudha jechuudha. Speedometer is a device used to measure the instantaneous speed of a car. Speedometeriin ariitii battalaa
konkolaataa akkasumas motorsaayikilota kan safarudha jechuudha. It's very important to keep the speed of cars at optimum level to save lives and avoid property damage. Egaa meeshaan kun baay'ee barbaachisaadha. Egaa gara fuulduraatti isin konkolaataawwan keessaniin yommuu deemtan meeshaan kana faayidaa guddaa irraa argattu jechuudha. Ispiidii keessan ilaaltanii fakkeenyaaf 80 deemaa jirtu jiraate maalidha jechuudha riskii keessa jirtu. Kanaafuu ispiidii koo hir'isuun qaba jettanii ispiidii keessan hir'istanii sanaa gadi hin deemtu jechuudha. Maaliif lubbuu namaa oolchuudhaaf akkasuma qabeenyi akka hin banneef jechuudha. Fakkeenyota garaagaraa ilaallu. Giraafiiwwan kana akkamitti kaasuu akka dandeenyu yookiin immoo giraafirraa akkamitti gaafilee calculate gochuu yookiin immoo deebisuu akka dandeenyu ilaallu jechuudha. 1. The following table describes the distance covered by a body moving along a straight line to north direction for the first 10 seconds. Egaa giraafiin kun maal jechuudha kan agarsiisu sochii qaama tokkooti jechuudha. Kallattii tokko irratti jechuudha. North direction sarara sirriira gara kallattii kaabatti waan deemaa ture sakandii 10 jechuudha. ST giraafii kaafna jechuudha. ST giraafii kaafna jechuudha. Akkuma argitan wanti kun oriijinii irraa ka'ee oriijinii irratti yeroo 0 irratti bakki inni itti argamu 0 dha jechuudha. Sochiin eegalee boqonnaa irra jira jechuudha. Gama biraatiin sakandii 2 booda meetira 20 deemeera. Sakandii 4 booda meetira 40, sakandii 6 booda 60, 8 booda 80, 10 booda 100 deeme jechuudha. 100 deeme jechuudha. So salphumatti sakandii tokko tokkoon miiqaan dabalaa deeme jechuudha. Fageenyi wanta kanaa yookiin bakki itti argamu wanta kanaa 10 meetiraan fagaachaa jira jechuudha. Sakandii tokko booda 10 meetira fagaataa jira jechuudha. Isa kana giraafitiin agarsiisuuf deemnaa jechuudha. Based on the information given in the table, A. Plot the distance against time graph using Excel worksheet. B. Compute the velocity of the car. Egaa odeeffannoo keenya kanarratti hundoofneet tokkoffaa maal goona jechuudha. Giraafii ST kaafna jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maal barbaanna? Ariitii konkolaataa kanaa barbaanna jechuudha. Again, C. Plot the velocity against time graph of the car using Excel worksheet. Ammas immoo giraafii ariitii fi yeroollee ni kaafna jechuudha. Isuma kanarraa jechuudha. Akkam akka ta'u tokko tokkoon kan ilaallu jechuudha. D. Determine the initial position of the car. Initial positionii kaarillee ibsuu dandeenya jechuudha. Solution. Jalqaba giraafii position time yookiin immoo ST kaafna jechuudha. Odeeffannoon keenya jira waan ta'eef sarara yaarraa positionii keenya qabna. Sarara xaarraa immoo taayimii keenya qabna. Then odeeffannoo keenya maal gochuudha jechuudha. Sarara dhaabbataatiin wal qabsiisuudha jechuudha. Oriijinii irratti lamaan isaaniiyyuu 00 dha. Sakandii 2 booda meeqa jenneerra 20. Sakandii 4 booda 40. Sakandii 6 booda yookiin sakandii 6 irratti meetira 60 deemera jechuudha. Qaamni kun sakandii 8 irratti meetira 80 deemera. Sakandii 10 irratti meetira 100 deemera jechuudha. Then sarara dhaabbataatiin tuqaalee keenya kana wal qabsiisuudha jechuudha. So giraafiin ST keenya maal fakkaata jechuudha? Isa kana fakkaata jechuudha. A hojjanneerra jechuudha. B. Velocity of the car is equal to the slope of the graph. Egaa velocitiin keenya slope akkatti sila dubbannee ture jechuudha. Tuqaalee iddoo barbaaddanii filachuu dandeessu jechuudha. Iddoo barbaadnee filannee tamma velocity keenya barmeenuu oriijinii filannu tuqaa jalqabaa oriijinii filannu tuqaa xumuraa immoo isuma xumuraa filannu jechuudha. So 0,0 fi 10,100 fudhannee jechuudha. Slope keenya barbaaduuf V is equals to change of S over change of T, which is equals to 100 meter minus 0 meter over 10 second minus 0 second, which is equals to 100 meter divided by 10 second, which is equals to 10 meter per second. Egaa ariitii wanta kana maalidha jechuudha? Dhaabbataadha jechuudha. Dhaabbataadha jechuudha. Sababni isaas yeroo wal fakkaataa keessatti fageenya wal fakkaataa deema waan ta'eef jechuudha. Sakandii tokkotti meeqa deema jennee sila 10 meetira deema jechuudha. Sakandii tokkotti 10 meetira. Sakandii lamatti 10 itti dabalaa meeqa 20. 10 itti meeqa 100 deeme jechuudha. So ariitiin kun dhaabbataadha jechuudha. C. VT graphics. Amma immoo VT graphic kaasuu dandeenya jechuudha. Velocity against time graphics kaasuu dandeenya jechuudha. Odeeffannoo keenyarra. So odeeffannoo keenyarraa akkuma argitan amma yerootti 0 sakandii jechuu hin dandeenyu mala. Amma wanti kun
Erga sochii eegale yeroo baay'ee zeerootti siqattillee wanti kun ariitii 10 qaba jechuudha. Exactly 0 irratti osoo hin ta'in yeroo baay'ee zeerootti siqale irratti 10 qaba. 2 irrattis 10, 4 irrattis 10, 6 irrattis 10, 8 irrattis 10, 10 irrattis 10 qaba jechuudha. Bakka yeroowwan kana keessatti inni ariitiin isaa dhaabbataadha jechuudha. So giraafiin ariitii dhaabbataa waan tokko immoo maal ta'a jennee sarara dalgee akka ta'u ilaallee jirra turre mee amma immoo haa ilaallu jechuudha. Sararri xaan keenya yeroo keenya bakka nu bu'a. Sararri yaan keenya immoo maal bakka nu bu'a? Ariitii keenya bakka nu bu'a. Then 0 qabna yeroo keenya fakkeenyaaf 2 irratti 10 jenneerra mee tuqaadhaan bakka buufannu 4 irrattis 10 jenneerra 6 irrattis 10 jenneerra 8 irrattis 10 jenneerra 10 irrattis 10 jenneerra jechuudha. So sarara kana wal qabsiisuudha jechuudha. Sarara maal ta'a jechuudha? Horizontal line ta'a yookiin immoo parallel to x axis yookiin immoo time axis ta'a jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha. The initial position of the car is at origin. Egaa beekamaadha. Initial position isaa asumatti akka dubbanne origin dha jechuudha. Jalqaba wanti kun origin irraa ka'ee jechuudha. Then itti daballee waa'ee area kana dubbachuu dandeenya. Itani amma eriyaan giraafii VT jala jiru maal bakka bu'a jenneerra. Fageenya waliigalaa qaamni sun deeme. Amma fageenya waliigala qaamni sun deeme meeqa jenneerra jira 100 jenneerra jechuudha. Mee dhuguma giraafii keenya irraa immoo ni arganna eeyyee. Eriyaan keenya maal ta'a jenne eriyaa is equal to base times height. Beesiin keenya meeqa? Asii ammasitti kan jiru 10. Heightiin keenya meeqa? Asii ammasitti 10. 10 baay'isuu 10 meeqa? 100 meetira arganne dhugaadha jechuudha. So bifa kanaan 100 meetira istootaal yookiin immoo distaansii kavar ta'e argachuu dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe isa kana fakkaata. Kutaa ittaanu keessatti boqonnaa arfaffaa kutaa jalqabaa kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu irra deebiidhaan chaanalicha haaraa yoo taatan subscribe gochuu akkasumas mallattoo yaadachiisaa yookiin notification batanii banuu hin dagatinaa. Maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like gochuu akkasumas barattoota Oromiyaa biroo hunda bira akka dhaqqabuuf share gochuu hin dagatinaa. Anaanis na jajjabeessu hin dagatinaa isin jedha. Qabiyyee ittaanuun hamma wal arganutti fayyaa nagaa naaf ta'a. One love.